Ashuma harka fuunee akkam jirtan fayyaa keessanii bakka jiraattan ijoollee Oromoo bakkuma jirtanitti akkuma beektan chaanaaliin koo haaraa wanta ta'eef subscribe like share gochuu hin dagatina. Like share gochuun immoo birriin gaafatu wayim immoo sa'aatiin fudhatu. Kanaafuu nu jajjabeessaa jirna ijoolleen Oromoo. Miliyoona meeqatu jira kanaafuu akkam nama jajjabeessitanii afaan Oromoo ta'e wanta ta'eef rakkoo hin qabu. Akkuma beekamarraa yaada gabaabaa tokko qabaadhe isin yaada rakkoo shamarran teenyarraa dhibbatti biyya Arabaa kanatti gahaa jiru jechuudha. Innis maali yoo jettan of eeggannoo cimaa akka gootan. Shamarran teenya yeroo tokko mana madaamititti shantibeetii keessatti kaameraa galchanii waan garaagaraa galchanii nama to'atti wanta ta'eef Arabni akkasuma immoo shantibeetii bichaas miti mana garaagaraa kushiinaa keessatti gorfaa hirriibaa keetitti kaameraa garaagaraa galchanii rakkoo ijoollee teenya kaameraan to'achaa jirantu yeroo baay'ee dhagahamaa jira miidhaa namarraan gahaa jirti jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo akka gootan akkasuma immoo wantoonni kaameraa ittiin ilaalan kaameraa mana fincaanii keessa jira hin jiru kan jedhamu ni jira wanta ta'eef isa san buufattanii osoo ilaaltanii maaliif fakkeenyaaf dhiira Arabaa baalageedha wanta taateef ala teettee kaameraa makiinaa ofii keessatti galfattee rakkoo guddaa shamarran teenyarraan gahaa jirti. Kanaafuu immoo of eeggannoo cimaa godhaa shamarran teenyaa kan mana madaamee jirtanii maaliif nuti warra shamaraa mana namaa keessa jirra wanta ta'eef immoo wanta hedduu rakkoo hedduu qabna wanta ta'eef kanaafuu of eeggannoo godhaa mana fincaanii keessa ilaalaa yoo argitan immoo madaam maaliif waan akkanaa mana fincaanii keessatti galchuu dandeesse rakkoon kee maali jettanii gaafachuu dandeessan jechuudha. Waan akkanaa mana keessanii mana hoo ta'e rakkoon qabu garuu